Bismillahirrahmanirrahiim. Egaa sagantaa kanaan barnoota akaadaamii keessattuu barnoota herreegaa tartiiban ilaalla. Qabxiilee ijoo boqonnaan ilaalla. Shaakala akkasumas gilgaalota ilaalla. Inshaallah wal duraa duuban kan dhiyaatu ta'a. Hordofuun qofa jechuudha kan isinirraa eegamu. 2022 kabayeedha bara darbe jechuudha yookiin 2014. Boqonnaa tokko keessatti lakkoofsota raashinaalii, yaadrimee lakkoofsota raashinaalii wal madaalchisuu fi tartiibee waan kana hunda inshaallah tartiiban kan ilaallu ta'a. Boqonnaa tokko danaantonii xiyyeeffannaan kennamuufii qaba. Lakkoofsa lakkaawwii irra xiqqoodha isiin. Lakkoofsota hundaa itti aanee lakkoofsa intijaaraa kan itti aanu lakkoofsota raashinaalii. Sadarkaa kanatti hangi kun gahaadha. Kana olis ni jira jechuudha. Inni sadarkaa itti aanu ta'a inshaallah. Lakkoofsa lakkaawwii kan jedhaman eenyu fa'aadha? Tokkorraa eegala. 1, 2, 3, 4, 5, 6 akkas jedha itti fufa jechuudha. Kun lakkoofsa lakkaawwiiti. Lakkoofsa hundaa kan jedhamu lakkoofsota hundaa kan jedhamu ammoo 0, 1, 2, 3 jedha itti fufa jechuudha. Lakkoofsa intijaaraa kan jedhaman negatiiva 3, negatiiva 2, negatiiva 1, 0, 1, 2, 3 jedheetiin lakkoofsi gara lachiin itti fufu lakkoofsa intijaaraati. Egaa kan biroo lakkoofsa raashinaaliiti. Lakkoofsota raashinaalii. Lakkoofsi raashinaalii akkuma kitaaba irratti ibsamuuf jiru jechuudha. Kan biroo lakkoofsa raashinaaliiti. Lakkoofsi raashinaalii akkuma kitaaba irratti bal'inaan ibsamuuf jiru bifa A irra B'tiin barreeffame. A fi B'n miseensa maalii ta'uu qabu? Lakkoofsa intijaaraa jechuudha. A fi lakkoofsa intijaaraa ilaallee jirra. Intijaara jechuun Z jechuun isaa lakkoofsa intijaaraati. Isarraa akka ta'an B'n ammoo different from 0. B'n 0 ta'uu baateetiin A'n lakkoofsa intijaaraa kamuu yoo ta'e lakkoofsi bifa A irra B'tiin barraa'u lakkoofsa raashinaalii jedhama. Kan eegaa kan ilaalle gaafiilee armaan gadii deebisii. Tuuta lakkoofsa lakkaawwii ibsi jedha. Tuuta lakkoofsa lakkaawwii hojjannee jirra. Tuuta lakkoofsa hundaa himi jedha. Himnee jirra. tuuta lakkoofsota intijarii ibsi jedha.
isas ibsinee jirra. Miseensota lakkoofsa lakkaawwii inni xiqqaa ta'e jira yoo jiraate kamidha? Tuuta lakkoofsa lakkaawwii keessa inni xiqqaan. Lakkoofsa lakkaawwii keessaa inni xiqqaan isa kana jechuudha. Lakkoofsa tokko miseensi tuuta lakkoofsa intijarii keessaa kan hundarra xiqqaa ta'e jira. Intijarii keessatti lakkoofsi irra xiqqaa ta'e hin jiru. Maaliif asileen itti fufaadha, asileen itti fufaadha. Asiin gara bitaa isaatti xiqqaataa adeema. Asiin gara mirgaatti immoo guddataa adeema jechuudha. Hariiroon tuuta lakkoofsa lakkaawwii tuuta lakkoofsa hundaa tuuta lakkoofsa intijarii ibsi jedha. Hariiroon isaanii akkuma danaa kana keessatti ilaalle lakkoofsi intijaraa lakkoofsa kaaniin hammataa ta'uu isaati keessatti qabatu isaati. Raashinaaliin ammoo intijarillee dabalata jechuudha. Lakkoofsota 7,500, 5,587 negatiiva miliyoona negatiiva 40,098 negatiiva 997 ayyee xiqqaa irra gara guddaatti tartiibessi jedha. Kan lakkoofsota lakkaawwii ta'anii kamii kan lakkoofsota intijarii ta'an kamii tuutni lakkoofsota intijarii sarara lakkoofsaa irratti agarsiisi jedha. Hayyee gaafii gocha tokko keessatti gocha tokko gaafii shanaffaa kuma 7,500 598 98 negatiiva 40,000 fi 90 negatiiva 40,000 fi 98 negatiiva 9,000 fi 97 negatiiva 1,10 fi 978 kanneen tartiibesseera xiqqaarraa gara guddaatti jedha. Akkuma reef ilaaluuf deemne kuni sarara lakkoofsotaati. Asirra zeerotu jira. Lakkoofsi dhawaatuma gara bitaa adeemuun xiqqaachaa adeema. Yoo gara mirgaa adeeme guddachaa adeema jechuudha. Kanaaf zeeroo as biraa qabna. As keessaa lakkoofsi irra xiqqaa ta'e kamii yoo jedhame zeerootti ka'aanu 7,000 5,000 as jiranii kun mallattumaan argisiisuu malee danaan akka sirriitti hin godhamne jechuudha. 5,000 fi 89 as yoo ta'e kun immoo isaa achitti guddatee 7,500 ta'a jechuudha. Gara bitaa keenyatti ammoo yoo adeemnu 9,000 fi 97 10,000 fi 900 fi 78 akkana siqee ammoo negatiiva 40,000
negatiiva 40,98 gabaabumatti akkana ta'aa deema jechuudha. Lakkoofsi akkuma reef jenne kun irra xiqqaa isaanii ta'uu isaati jechuudha. Negatiiva 40,98 irra xiqqaa lakkoofsota kanneen hundaati jechuudha. Irra guddaan ammoo 7,005 jechuudha. Hiikoo ka jedhu kana keessatti fakkeenyaaf 5 irra 0, negatiiva 7 irra 0, 22 irra 0 kunniin hiika hin qabanii. Hiika hin qaban. Undefined jechuudha. Maaliifii 0n waamsisaa ta'uu hin danda'u. As kitaaba keenya irratti fakkeenya tokkoffaa fakkeenya tokkoffaa 10 irra 22 245 irra 398 9 fi 9 kophaasaa kunniin hundi itti aanus miseensa tuuta lakkoofsa raashinaalitii. Lakkoofsi raashinaalii jiruu fi jireenya guyyaa guyyaa keessatti faayidaa guddaa qabu jedha. Sirriidha. Fakkeenyaaf maallaqa namaa hiruuf yookiin waan tokko bakka iddoo wal qixa ta'e itti addaan qoqqooduufis nu gargaara jechuudha. Fakkeenya lammaffaa obbo Tolaan ijoollee qaban 5f dabtara wal qixaa bituu barbaadan. Bittaa dabtaraa kanaaf qarshii 92 yoo baase baasiin tokkoon ijoollee isaatiif baasee qarshii hammam ta'a? Obbo Tolaan ijoollee meeqa qabu? Ijoollee 5 qabu. Ijoollee 5 maallaqni immoo 92. Kanaaf ijoollee kanaaf gatii wal qixaa xiqqoodu maal godhu qaba? 92 hiruu 5 yookiin ammoo 92 irra 5 jennaan jechuudha. Kanaaf 92 hiruu 5 tokko ta'a. 5 4 asii qabnaa. 2 gabbuufannaa 42 5f si'a 8 baay'isu 5 40 2 gabbuuti yoo hir'isnu 2 5f hin ga'u tuqaa goonaa 25 4. Kanaafuu walumaa galatti gatii wal qixa ta'e 18.4 gaha jechuudha. Kuni deesimaaliidhaan taa'e. Deesimaalidha. Kana gara firaakshini jijjiiruu hin dandeenya. 18 184 irra 12 yoo salphatu kun 5 ta'a. Kun 2 yoo salphatu deebi'ee isma duraa san nu kenna jechuudha. 92 nu kenna. Kan barbaachisu baasii tokkoon ijoollee isaatiif baasee qarshiin tooftaa hojii jedha. Jijjiirratti fayyadamu. Kunis baasii tokko ijoollee bahee meeqaa bakka buusna. Gaaficha hojiif mijeessuu shanxaa qixa ta'a 92. Kuni karaa an deemen tokko karaa kitaabni deemen yoo ilaalle tooftaalee hojii jedha. Tooftaalee hojii kan ijoollee tokko xaatti fudhatee gaafiin yoo hojiitti jijjiiramu akkam ta'a? Shanxaa qixa ta'a 92. Xaan gatiidha jechuudha. Gatiidha maallaqa sanii. 5 ammoo ijoolleedha.
gatii tokkoon tokko ijoollee. Ayyee shanxaa qixxataa 92 xaateen addaan bitachuudhaaf tooftaajii diriirsuudha. Akkam goona xaateen addaan bisuuf baay'isuu tokko irra 5 gama kanas baay'isuu tokko irra 5 5 badaa xaan qixxataa kun kana yoo baay'atu 92 irra 5 kun ammoo yoo hiramu meeqa ta'a 18.4 xaa'ee arganne iddoo reefii isanitti galchine mirkaneeffachuu hin dandeenya. Gaafichi maal jedha? Shanxaa qixxataa 92 dha. Xaan kenna 18.4 5 baay'isuu 18.4 yookiin 40 qixxataa 92 5 baay'isuu 0 0 5 baay'isuu 4 20 2 qabna 5 baay'isuu 8 40 lama wajji 42 4 qabna 5 baay'isuu tokko 5 4 kennu wajji 9 jechuudha. Qixxataa 92 amma kana as biratti tuqaa waan qabnuuf gara duubaa deebinee haga asirraa tuqaan itti argamsan kenna irrattis dalaynaa jechuudha. tokko 2 jechuudha. Tuqaa achitti goona tokko 2 tuqaan kennaas jira. Kanaafuu 92.00 qixxataa 92. Faayidaa lakkoofsota raashinaalii jiruuf jireenya keessatti qaban ibsi jedha. Raashinaaliin iddoo lamatti qoodamuu ni danda'a. Raashinaaliin poozitiivii fi raashinaaliin negatiivii akkuma reef ilaaluuf jenne lakkoofsa bifa A irra baatiin barreeffamu yoo negatiiv ka qabaatu ta'e raashinaal negatiiv jennaani. A irra baatiin barraa'ee baan 0 yoo ta'e jechuudha. Raashinaal negatiivii ta'a kun kan mallattoo kana ofirraa hin qabne jechuudha. Mallattoo hir'isuu kan qabne poozitiivii ta'a akka qabu ammoo negatiivii ta'a jechuudha. Fakkeenya kitaaba irratti ilaaluun ni danda'ama. Fuula 5 irratti akkasumas fuula 6 irratti bal'inaan kaa'ee jira. Lakkoofsota raashinaalii sarara lakkoofsota irratti bakka buusuu jedha. Reef ilaaluuf yaallee jirra. Gabaabumatti lakkoofsa raashinaalii yookiin sarara lakkoofsaa irratti fayyadamuudhaaf wanni guddaan zeeroon as jira. Lakkoofsi dhawaatuma gara mirgaa deemuun asirratti irra guddaa jennaan kaas jiru kanaan guddataa adeema. Zeeroo irraa dhawaatuma gara bitaa deemuun immoo xiqqaachaa adeema. Kanumaaf negatiiva 10 as bira zeeroo yoo jiraate zeeroon irra guddaadha jechuudha. Gabaabumatti as biratti 10 yoo jiraate 10 zeeroo irraa 10 irra guddaa zeerooti jechuudha. As biratti ammoo negatiivni kun irra xiqqaa 0 ta'a jechuudha. Asirratti haala karaan gabatee karaa salphaan deebisuu ni dandeenya.